keenya jechuudha warra mana madaamii jirtanii wantoota humna keessanii olii wantoota yoo ulfuutan sinitti ulfaatu fi simmiidhuu danda'u tokko oliin fuudhinaa jechuudha. Sababbiin isaa gaafa miidhamtan miidhaa sanirraa deebi'uu waan hin dandeenyeefidha. Ashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan nagaa fayyaa goote isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan Waaqayyoorraa abdii guddaan qaba. Egaa warroonni mana keenya haarawaa taatan like, share, subscribe gochuudhaan nu jabeessaa isiniin jenna. Asumarraan illee har'a viidiyoo tokko isinii qabadhee dhufee jira. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu wajjin tura, nu hordofaa isiniin jenna. Isin fayyaduu danda'a. Viidiyoon kun miidhama tokkorraa isin deebisuu danda'a. Hin beekamu jechuudha. Namoonni waan akkanaa rakkatan jiraachuu danda'u jechuudha. Egaa maarree hundi keenya mana haadha keenyaa kan jirru yookaan mana abbaa keenyaa yoo miidhamne kan nu na'an, yoo dhimamne kan nu rifatan, yoo mooyyuu beelofne kan beelofte nu jedhanii ija keessa nu laalanii mana haadha keenyaa hin jiru jechuudha. Dhukkubsannee jiraannee akka feene taane jarri dhimma isaaniitii miti. Yoo si dhukkubellee dirqama dalagaa isaanii san akka dalagdu barbaadu jechuudha. Isaan yeroo hundumaa dalagaan isaanii dalagamee arguu barbaadu malee miidhama kee dhukkubbii kee waa ta'uu keetirraa dhimma hin qabani jechuudha. Isiniif galee amma isaan yeroo dalagaa dalagdee yookaan immoo dalagaa kee fixattee bilbilarra yoo teeche dalagaa barbaadanii kana hojjedhu san hojjedhu kana godhi isiniin jedhu jechuudha. Isaa keessa ajajni isaanii akkuma jirutti ta'e obboloonni koo jechuudha. Wantoota humna keessanii olii wantoota isinitti ulfaatu wanta si ol fuudhuu hin dandeenye kan yookaan nama lama nama sadii yookaan immoo wanta hin dandeenye tokko jechuudha. Wanta siruma hin dandeenye tokko isaan fuudhi yoo isin jedhan dirqama sitti ta'ee giddiidha wanta san yookaan gottottee yookaan harkistanii fuudhuu dandeechu jechuudha. Namoonni akkasitti fuutan jiraachuu dandeechu. Adaraa keessan wantoota akkasiisan hin fuudhinaa jechuudha. Hojiin isaanii isinitti hafu malee sin deebisan biirootti sinaa deebisan malee wanta isin ulfaatu wanta kalee keessan tuquu danda'u wanta dugda keessan tuquu danda'u akkasumas wantoota isin miidhuu danda'u tokko oliin fuudhinaa jechuudha. Boruu keessaniif yaada maallaqa har'a argattan osoo hin taane boruu asii gallee akkamitti jiraanna jettanii yaaduu dandeechu. Har'a humna qabdanii bakka yookaan namoonni tokko madaaminaa jechuu jettanii yookaan akkas jettanii saaf gootanii fuudhuu dandeechu yeroo jalqabaatiif jechuudha. Yeroo jalqabaatiif fuudhuu dandeechu. Garuu isaan immoo yeroo tokko yoo si argan itti deddeebi'anii waan san fuudhisiniin jedhu jechuudha. Akkasumallee amma tsoona gaazii jechuudha. Yoo guutuun isaa yoo fuudhan baay'ee ulfaata beektu. Isa sani warroonni tubboo guddaa qabanii achumatti itti jijjiiran jiru. Warroonni immoo xixiqqoo tanaan fayyadaman ni jiru jechuudha. Nu gosa garaagaraati. Xixiqqoon kun kaayyoo dhumate biyya giddi kaasarraatiin nyaatu mana keessatti itti qayyara. Garuu bakka isaan ol kaansanii fuutanii mana galchitanii irra godhuun kan sinitti ulfaatu yoo ta'e itti qayyaruun kan sinitti ulfaatu yoo ta'e koottuu nu gargaarii jedhaani jechuudha. Ni ulfaata baay'ee ulfaata nama baay'ee natti ulfaata jechuudha. Hin fuudhu jechuudha. Fuudhaa sirra godhaan jiran ijoollee dhiiratiin. Innaa maaliifin kana isiniin jedhee har'a isin ol fuudhuu dandeechuu hojjechuu dandeechuu garuu boru gaafa biyya keessanitti galtanii waa hedduutu isin eeggata jechuudha. Waa hedduun isin eeggata, bultiitu isin eeggata, daa'ima dahuutu isin eeggata. Yoo miidhamtanii galtan waggaa 2 hojjedhaa, waggaa 3 hojjedhaa, waggaa 4 hojjedhaa jechuudha. Gaafa biyya kanaa galtanii yoo miidhamtanii akka tasaa wanti tokko yoo isin miidhame maallaqni sitti waggaa 3 waggaa 4 dalagde suni sin deebisuu hin danda'u. Fakkeenyaaf kaleen teechan yoo agalgilootiin ala ta'e yookaan sin dhukkubu ta'e asii galtanii maallaqa isaaniitiin of fayyisuu hin dandeessan jechuudha. Dhaabii yoo isinitti baay'ate jechuudha. Amma dalagaa yeroo isinitti baay'atu ijoolleen sa'aatii dheeraa dhaabbattan jirtu. Dirqama jidduudhaan taa'uu qabdu jechuudha. Guyyaa guutuu sa'aatii 24 dhaabbachuu osoo hin taane gizee tokko taa'uu qabdu jechuudha. Maaliif jennaan booda kaleen teechaan rakkoo isinitti fiduu dandeechi. Gaafa dhimamtan ijoollee hedduun jechuudha. Dhukkuba garaagaraatiin kan asitti miidhamanii hojuma isaaniitirraan kan ka'e baay'een keenya amma nyaata hin nyaannu jechuudha.
ganama hirribaa yookaan namumti bishaan illee dhumne ni jiru jechuudha. Garuma hojii isaaniitti namumti fiigan hojii kana sa'aatii kanattan xumura hojii kana sa'aatii kanattan xumura jedhanii namumti waa'ee dalagaa isaanii yaadan qoftis ni jiru jechuudha. Ijoollee baay'een Dumbusheen kun biyyaa yoo ba'e gaafa asitti ji'a 2 ji'a 3 waggaa tokko hojjete kiinnu nama midhaan argeen beenne fakkaata jechuudha. Anumaan dabalate jechuudha. Ani amma akkan dura dhufeen jechuudha nyaata biyya kana nan jibbe nyaachuun na jibbisiise yeroo sanitti jechuudha. Deemee appitaayitiin koo cufamaa dhufe jechuudha. Nyaata jibbuu qofa osoo hin taane nyaata jibbitee dhiiste namni dirqama nyaatu malee hin jiraatu. Garuu sa'aatii itti beeloftu san sa'aatii qoonqoon keetti nyaata barbaaddu san hin fayyadamne taanan hin nyaanne taanan sa'aatiin sirra darbe taanan nyaata hin nyaattu ni akkanumatti si quubsa jechuudha. Doo nyaata hin nyaatin saniin boodati nyaata bakka irbaatuma nyaadha jettanii osoo qursii hin nyaatin misaatti darbitanii osoo misaas hin nyaatin irbaatatti ijoolleen darbanii irbaata bichaa gizee takka nyaatanii jiraatan ni jiru jechuudha. Warroonni akkasii dhugaa miidhama malee faayidaa miti jechuudha. Kanaaf miidhamarraa of eeggannoo godhadhaa. Keessattuu namni nyaatu malee hin hojjetu dhugu malee hin hojjetu waan ta'eef ganama yeroo hirribaa kaatan fuula keechan dhiqadhaati kushiinaa deemaati jalqaba qursii keechan hojjedhaa bishaan keechan dhugaa qursii keechan nyaadha shaayii keechan dhugaati gara dalagaa keessanii deemaa jechuudha. Inni biraa immoo wantoota humna keessanii olii fuutanii dudda keechan of hin kutinaa akkasumas immoo miidhama garaagaraa ofitti hin fidinaa. Boru gaafa cabdan gaafa waataatan namni tokkichi namni sinii na jiru jaratti yoo irratti illee du'anii gadi baasteen nama gatti yookaan immoo ejensii geechiteen nama gatti jechuudha. Takka takka reefu malee nama galchitu jechuudha. Kan waaqan Sudaan ejensiin baasii si geechite achitti si gatti ati reeffi kee firiijii keechatti tortora. Maaliif jenna miidhamtus duutus cabdus zarii isaaniitii miti isaan maallaqaan sin bitatan waan ta'eef dhimma keenya hin qaban jechuudha. Mee namumti jarri dhimma keenya hin qabu anaaf ni yaadu anaaf ni dhiphatu warroonni jettan jirtu sobaniiti jechuudha. Yoo waan isin dhiphatanis fakkaatan sobaniiti malee kana hunda bakka dhimma kee qabaatanii yookaan dhiphuu kee qabaataniiti miti jechuudha. Kanaafuu jechuudha obboloonni keenya hundi keechanuu jechuudha of eeggannoodhaan jechuudha yeroo hojjettan boruu keechaniif jechaa of eeggannoodhaan malee hojuma kana dalaguma kana nan fixattanii fakkeenyaaf wanta akka shaanxaa gurguddaa kana fuudhaatti komadiinoo gubbaa godhaa isin jedhan algaa kana bakka sochoosatti jala saaxaragaa yoo isin jedhan yookaan immoo algaa kana kaasatti iddoo biraa haa jijjiiru yoo isin jedhan humna keechanii ol ta'e taanan simmiidha taanan lakkii sarraateenyaan dhiiraa haa dhufee fuudhu. Yookaan warroonni dhiiraa yaa fuudhu jedhaa didaa malee isin hojii shamarranii hin taane kan dubartii miidhuu danda'u oli hin fuudhinaa jechuudha. Birriin isaanii funyaan sinaa ba'u embaasitti sinaa deebistu homaa jechuudha. Birriin isaanii odoo dhimamtanii osoo waa taatanii homaa siniif hin godhu waan ta'eef niif gale kan amma gafedhe argatu ji'aanii ijoolleen kontiraata hojjettan nama muraasa jechuudha yookaan kan ji'aan 40 argachuu danda'an kan 1,500 kaffalan kuwwan garuu 1,000 takka jechuudha kan 800 illee jedhanii jiru beektanii biiroodhaan kumaan dhufanii asii yoo biraan gaan mindaan kee 800 kan jedhanii gowwoomsanis ni jiru jechuudha. Akkasii siniin jedhaa hordoftoota kiyyaa yaada fi dubbii kiyya irratti yoon kan sinqeequ ta'e dhiifama naa godhaa na uffalchaa siniin jecha dogongora yoon qabaadhe saanduqa koomentii jalatti naa barreessadhaa. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemtu immoo turtii gaarii siniif haa ta'u. Baay baay.